hin beeku. Guyyaa takka abbaan kiyya naaf dhimmame hin beeku. Guyyaa takka abbaan kan koo akka ilmoo isaati guyyaa takka naaf rakkatee hin beeku. Garuu ammoo namni sina kuffise guyyaa takka bakka kufe sanitti hafe hin beeku. Silaa jechuudha. Namni hanga kan koo maraatu hin jiru. Namni hanga kan koo maraatuu fi namni hanga kan koo kafanaa lafa kaa'ee deemu hin jiru. Biyya Arabaa keessattis namni hanga kiyya miidhame hin jiru. Namni hanga kiyya kushiina Arabaa keessatti qaqqamee malkii fixatee namni hanga kiyya jechuudha. Kushiina Arabaa keessatti ofii kan keetiif qoradhu, ofii kan keetiif barbaadadhu, ofii kan keetiif argadhu. Achi booda sana jettee jiraatta. Achi booda uf barbaaddee jiraatta. Haadhumaaf abbaayyuu yoo qabaatte kan arguun feene maal guuta bareeddu kanatti ni to'annoo sooressa si baasa. Haadhumaaf abbaayyuu yoo qabaatte haadhumaaf abbaasitti yaadanii yoo si qabaatte uf duraan dursiitii ofii keetii ofii yaadi. Duraan dursiitii ofii kan keetii uf qoradhu. Duraan dursiitii ofii kan keetii uf barbaadadhu. Achi booda sana jettee jiraatta. Jireenya ajaa'ibaa tan jireenya ho'iduu tana jiraatta jechuudha. Jireenya eenyuuyyuu hin madaalamne tana jiraata. Garuu jireenya kan keetiif qulfii mana keetii gaafa harka namaa keette abba margeetu banee seenaa jechuudha. This very simply. Dhugaa rabbi. This is very simply. Abba margeetu banee seena. Gaafa qulfii kan kee nama tokko hin jaalattaa miti. Gaafa erga jaaladha jettee fuutee onnee tante qulqullitii kana fuutee itti kenneteetiin akka feete godhi jettee onnee tante kanatti taphatee si biraa deemu. Gaafa kan onnee sana harkaa fudhachuun baay'ee si ajaa'iba si dhiba jechuudha. Dhugaa rabbii isin hin jedha dhiira tokko hin jaalatin atiin hin jedhu yaa shamarroochee jaaladha. Ammallee wanni akka bareedduun bultiidhaa hin jirtu bultiillee ijaaradha. Nama meebii ati faate bultii hin ijaaratin waan isin hin jettu isinitti fakkaata. Ijaaradhaa bultii jaaladhaa bultii seenaa bultii gaafa seentan ati kabajamtuudha. Gaafa abbaa manaa qabaatte ati kabajamtuudha namni hagarasitti bu'u hin jiru. Gaafa immoo abbaa manaa hin qabaatini ati immoo sooftiidha jechuudha. Sooftii tokko fiddee yeroo xaawulaa hoteela keessa keette abbaa margeetu si butaa jechuudha. Abbaa margeetu yoo lafaa si buta. Ijaaradhaa bultii hin ijaaratinaa jechuu kan kootii miti. Fakkeenyaaf yeroo booyfireentii qabduu fi kophaa kan kee jirtuu fi singilii taatee jiraattuu fi yeroo abbaa manaa qabdee heerumtee bultii keessa jirtu garagara waaqaa fi lafaa jechuudha. Garuu kama jiraattu san keessatti jaalaluma baaftee jiraattu san keessatti akka miidhamne jira. Akka hin miidhamnetti. Akka miidhamne meeqa keessan tumee ilmoon tante haadha osoo ati jalaa kufte osoo ati jalaa duute osoo ati jalaa waan takka taate ilmoon tante bor waan dhaabatu ran qabdu abbaan manaa kan kee bariisaa gabbayii fudha keessattuu dhiirri amma yoo ati hadha duute gaafa 15 hadhaa inni tabiraatii waliin haadhaa caakkaa oolaa jechuudha. Gaafa 22 inni tabiraa fuudhee galee jechuudha. Afurtamummaan keetuu haa ba'uu hin eegu. Ati garuu hanga lubbuu kan keetiin jirtu ilmoo tante sanii maal lafa keetteerta. Ilmoon tante tun akkaawuntii qabdii. Kan baankii kanaati ta'e lafa nuu keettee deemteerti jettu. Qabdii. Meena himu. Qabduu jechuudha. Warqii harkarraa qabdii ilmoon tante tun taboruu rakkattee osoo jettee gurgurattu. Hin qabduu jechuudha. Ilmoo tanteetii waa lafa kaayite. Ilmoo tantee waa lafa buusii fide. Argite ilmoo tanteetii waa lafa kaayite ilmoo tanteetii waa lafa buusii fide. Warqii mormarraa yoo qabaatte warqii mormarraa san daftee ofirraa baastee gurguri. Gaafa duute ilmoo teetii dhaamtee duutaa jechuudha. Ilmoon tantee bor waan irra dhaabattu qabdi. Warqii takka yoo hadha bittee maqaa ilmoo tanteetiitiin lafa keette boru ilmoon tantee gaafa jalaa kufte gaafa abbaan isii deemee haadha buddeenaa takka fuudhe nagaan jiraatu. Nagaan fata jettee jiraattee jechuudha ilmoon tantee sun. Lafa takka maqaa isiitiin bittee yoo lafa keette ilmoon tantee sun nagaan jiraatti. Kana hin qabdan. Amarra caalaa wanni jaarsaa jaartiin itti walifatanii adda deeman maali? Ilmoon isaa sun boru waan irra dhaabattu hin qabdu. Ammas taree deebi'eetiin
isaafisii jidduu wanni jiru hin jiru. Sanumee mee warra biyyaatii fi warra biyya alaa mee warra biyya ala keessa wal fuudhee fi warra biyya alaa kanarra wal fuudhee ilaala Su'uudii, Dubaay, Kuweet, Qaatar keessa wal fuudhee ilaalame. Maali nasi talaa ennaan litte bas shaantitti ofii bicha hidhasii ofii bicha iccasitee wal fuudhantee baatu waan takka walirraa hin qaban. Lafa maqaa isaatiin bitte hin qabdu, lafa maqaa isiitiin bitte hin qabu. Nikaa isii yookaan lafaanii yookaan immoo manaa hidhate takka hin qabu. Wanta takka hundi walirraa qaban tokko akkuma gaafa ijaa ta'ee bareedduuti yaa maalii yoo ta'e jedhee fide hatta sammuu si talaa qeedee biyya naannoo malitti jechuudha. Abbaa manaa keessan kanayyuu yeroo waliin jiraattan yeroo bultii waliin ijaarattan waan boru inni dadhabee isi alaaqa kanaa jirtu keenyaaf osoo mana biyya takkatti ijaarte qarshii ni qabdaa miti biyyatti mana ijaarsifadhaa biyya abbaa keessanii inshaallah Ameerikaa yoo jiraattee dinyatti Ameerikaan tun boru deemtee biyya abbaa keetiiti miti waan taatu hin beektu. Kanaadaa yoo jiraattee dinyatti Kanaadaan tun deemtee boru biyya abbaa keetii miti waan taatu hin beektu. Abbaa manaa kan kee kana qabiiti qarshii inni argatu tana walitti qabiiti. Biyyatti mana ijaarsifadhu maqaa kan keetiin maqaa isaatiin. Biyyatti rakkataa hedduutu jira kan waan parastaamoolii bitatuun hin qabne mana yaalaa badi. Gargaari lammii kan kee biyyatti gaafa boru biyya galte hin rakkattu jechuudha haadhatee inni jedheetiin namni illee lafti leessisima. Mukaa jala deemee qoricha ofii goggodhaa jiru yoo madaa'e waan qoricha bitatu dhabe rakkataa sanniin mana yaalaa ijaariin. America keessa teessee soofaa bittee irra teessee achi. Oh my God. I am angry ship. I am sweet. I am so sorry. This is my responsibility. This is my money. Please. Oman barbaachi. Afaan kana godha haasa'uun hidhii kana wal jala dabalatee Ingiliffaaf Amaariffaaf Jaarmaaniffaa haasa'uun is very easy. Angaafa asii deeme waggaa takka gaafa ga'e afaan Ingiliffaa ni baradha. Afaan Jaarmanii ni baradha. Afaan Faransaayii ni baradha. Akkuma afaan Arabiffaa gaafa waggaa lamaa baradha. Gaafuma Ameerikaa keessa jirtu biyya abbaa keessatti mana wayii mana ijaaradha. Haadha tanteeti. Ameerikaa osoo inni jiru. Bana gammaa baadiyyaa keessatti re'ee hoolaa keessatti rakkataa meeqatu jira. Kan tisseeyyuu hin qabne jechuudha. Nama hoolaa sanii saree onna saniyyuu irraa jedhamu hin qabne nama meeqatu jira. Malee rakkoo dabara. Rakkoo guddaa. Hin jiraataa jiran Ameerikaa jira Kanaadaa jira malee Ameerikaa osoo galee gaafa waggaa sadii gattaa'ee caammaa xaraga. Osoo Ameerikaa tanarraa haranii galchanii gaafa waggaa takkaa gattaa'eetiin caammaa xaraga. Osoo Dubaayii Qaatar irraa haranii galchanii gaafa waggaa takkaa gattaa'ee caammaa xaraga. Garuu garuu isin caalallee hin beeku. Isin caalallee hin beeku. Isin caalallee wannan jedhu namni jireenya ofii abbaan akkumatti jiraatu beeka. Kana jibbitus kan na jaalattus kan argaa kiyya hin feenes meebi gorsi kiyya kuyyoo si fayyade yaadni kiyya kuyyoo si fayyade fudhatteetiin hamma wayii ittiin fayyadamta yookaan ammoo irraan xanqamamta jedhee yaada. Shamarran keessattuu shamarran amaanaa rabbi kana jibbituuf kan mataa kiyya gadi gara galchitee kana jibbituuf kan mataa kiyyallee gadi gara galchitee narra ooltu anuma arrabsaa anuma jibbaa yaadni kiyya kuyyoo sii ta'e fudhadhu. Qarshii tantee akka lubbuu teetiitti qaban. Qarshii tantee malee firan qabdu. Yeroo ammaa dhiifamallee naa godhaati. Abbaaf haati kan kelle yoo ati waa harkaa qabaatan si jaalataa jiran. Yeroo ammaa kana jechuudha. Haati si dhalteef abbaan si dhalchellee yoo ati waa harkaa qabaatte si jaalataa jiran. Gaafa waa harkaa hin qabne kuftuun akka teetiin jirtu. Gaafa waa harkaa hin qabne salphattuun akka teetiin jirtu.
Gaafa waa harkaan qabne gantuun akka tanteefi ta zinaa daladdulleesi, ta hattulleesi, ta hamattulleesi, ta farshoo dhugdulleesi. Waa hedduu jechuudha. Qarshii teessan jabeeffadha. Urmiin narraa deeme jettee yeroon kiyya narraa deeme jettee kana booda chaansii heerumaa hin qabu jettee bakka argitan dhaabatin. Dhiira haa ta'u faana hin deemin. Argitanii? Akki gaafa duraaniin sireerra waliin ciisan kokkolfaatiin ilmoo garaa wal kaayanii gaafa ati dhaltu si dhiba. Dhage. Nuti shamarran akkuma gaafa ciniinsifannu kophaa ciniinsifannu san gaafa jireenyi tokko nutti hammaatee nutti hadhaa'ee jedhellee kophaa ciniinsifanna. Please. Kophaa ciniinsifattaa beeki. Kamadha abbaan kan kee dhagaye. Meela laalaa ilamee kophaa ciniinsifatta jechuu kan kuna dhageeffadha. Wallaalummaa tiyyatan na dhageeffadhaame. Abbaan kan keetiif haati kan kee uffatanii hiriyaa waamatanii abbeeraan siin uffatee adaadaan siin uffattee onnoo naqanii daadhii naqanii zana jedhanii uffatanii bareedanii si geegessanii ka'anii gaafa bultiin si dabdeeti yookaan ilmoo si raggatee lixa yookaan nama mana keessatti si darare simatuyyuu mataa qabatee gaddaa jechuudha. Ayyoon keetiif abboon keellee jireenya ofii oofatan. Gidee ilaalaala. Ayyoon kan keetiif abboon kan keellee gaafa duraan naqanii daadhii buusanii micciirraa buusanii finiina buusaniitiin si gurguran suni ulbata godhaniitiin akka aadaa naannoo kan keetiitiin si gurguran sun gaafa jireenyi si hanqatee jireenyi si hammaateetiin ati uf darartee ilmoo tantee tanaa waliin barandaarra gangalattee ilmoo abbaa hin qabne guddiftee ati rakkattu sani ayyoon kan keetiif abboon kan kee jireenya ituu jiraatanii jechuudha. Jireenya kan keessa hin jiraatan. Abbaa kiyyan naa jaalata jettee bakka hin taane hin dhaabatin. Haadha kiyyan naa jaalata jettee bakka hin taane hin dhaabatin. Jireenyi kophaa keetii jireenyuma kophaa keetiiti. Jireenyi dhuunfaa keetii jireenyuma dhuunfaa keetiiti. Keessattuu bultiin jireenya dhuunfaa keetiiti. Jaalatta hoo jibbita hoo bultiin jireenya dhuunfaa keetiiti. Illi gatii inni intala takka fuudhaaruuf jettee gatii kaleessa boo'i fireendummaa waliin turtanii hadha innis gataaruuf jettee yaa obboleettii tiyya yaa obboleettii tiyya tan islaamummaa walitti nu fiddu tan oromummaa walitti nu fiddu illikiidhaaf jettee bakka hin taane dhaabatin boruu gaabbita waan ta'eef illikiidhaaf jettee illikiidhaaf jettee yookaan jaarsa jaartii qabu tokko kan namni waliin si qamadee si qabu kan isiin jalatti arrabsitu kan namni jalatti arrabsitu illikiidhaaf jettee joroo ittiin jedhin akkuma hadha isii dhiisee gara kan kee dhufe borusillee dhiisee deema. Gaafa ati maal taata? Carqii makiinaa irratti fannifame taataa jechuudha. Carqii makiinaa irratti fannifame makiinaa irra raasaa deemu yookaan ammoo baandiraa taataa jechuudha. Argitanii? Baandiraa taata. Kana ta'uun duratti guyyama gaafa duraa garanallee laallachuu si barbaachisa. Kallattii afur midhachuu si barbaachisa. Bultii keessa gaafa seentu ati hoolaa naggaaddee jechuudha. Hoolaa qalamiin tuqame taata. Hoolaa qalamiin tuqame ni beektan jechuudha. Qalamii yoo tuqamte qalamii sun sirraan badu hoolaa qalamiin tuqame taata jechuudha. Nama diqqeennatti gadaannisa godhate taata. Nama gadaannisa wayii qaba jechuudha harka kanarraa. Ni mul'ata dheeyyaadha. Innatu dhosse malee bakka kanarraa. Diqqeenna ibiddatti kufe. Urmii kiyya naannoo waggaa lamaatitti ibiddatti kufe. Ilaa amma gadaannisa qaba. Bultii keessa gaafa seentee baate gadaannisa godhatta. Madaa godhattaa jechuudha. Abduu se'us wallaa dhugaa isiniin jedhu. Bultii keessa gaafa seentee gadaannisa godhatta. Kanaaf yaa shamarran tiyya, yaa qaqqaaliiwwan tiyya, yaa ka warra mataa koo gaggara galchee na arrabsaa oolu. Yaa tan kushiinaa madaam keessa ooltu, yaa tan rakkinni meeqaa roobni biyya ambaa, qorri biyya ambaa, rakkinni biyya ambaa sitti jiru. Dhiira jaaladhaa, an dhiira hin jaalatinaa isiniin hin jedhu. Jaaladhaa dhiira, akka feetanitti jaaladhaa dhiira. Akka feetanitti jaaladhaa. Akka feetanitti waliin jiraadhaa. Garuu osuma dhiira takkatti hin dabalamin. Osuma dhiira takkatti hin seenin haadha keetiin hin mari'atin abbaa keetiin hin mari'atin obboleessa keetiin hin mari'atin adaada keetiin hin mari'atin duraan dursi sammuu keetiin mari'adhu. Naa ta'a naan ta'u sammuu keetiin mari'adhu. Welcome ready sammuu keetiin mari'adhu. Gaafa sammuu keessan hin mari'attanii jettan wallaahi billaahi tallaattan kakadha. Deebiillee asuma argattan
Gaafii asii gaafatanii deebii asuma argatte. Hin gadditanii jechuudha. Hin gaabbitanii jechuudha. Obboleessi yeroo ammaa jireenya keetiitii fi qarshii keeti. Haati yeroo ammaallee qarshii danteeti. Gaafa qarshii qabaatte eenyuun afoo dhaabattee mootummaa biyyaa afoo dhaabattee dubbachuu dandeetta. Bara I'm so sorry my sister what you happy. Dhugaa rabbii siin jedhu. Gaafa qarshii qabaatte mootummaa biyyaa afoo dhaabattee dubbachuu dandeessa. Gitee gaafa sammuu qabaatte mootummaa biyyaa afoo dhaabattee dubbachuu dandeessa. Abbaa feetar Joon Baayiden afoo dhaabattee dubbachuu dandeetta gaafa qarshii qabaatte jechuudha. Gaafa kana hin qabne hoo lukkuu jalaa dheessita yaa obboleettii koo maalta lubbuu bichaa dhabaaf bar namni nama jalaan dheessu yoo namni tokko walmoltee namni tokko si falate waan parastaamoliin bitattee itti liqimsitu gaafa hin qabne waan alkooliidhaan bitattee bakka madaasanii godhattu gaafa hin qabne nama jalaa dheessita sodaataa taataa jechuudha. Kanaaf qarshii teessaan kaayadhaa isiniin jedhu an kanaaf gizee koyeetiin jiru qarshii tiyya harma keessa kaayataa ture. An kanaaf gizee koyeetiin jiru qarshii tiyya halkan illee gizee fincaaniif kan injirtii laatadhee ol ka'ee ilaalee gaddeebee rafaa ture. Namni kaleessa si gargaarus kan kaleessi jala deemus kan kaleessi wanni jedhus hadha si jalaa kufuu danda'a si jalaa du'uu danda'a azalli himaa dhufu yoo asitti hin jijjiiramne du'uu danda'a gaafa ati nama sanii waliin duutaa beekti. Kaleessa obboleessa kiyyatu na gargaara Ameerikaa jira obboleetti kiyyatu na gargaara Kanaadaa jirti ilma aboo kiyyaatitu achi jira fira kiyyatu achi jira achi na gargaarani gaafa jetteetiin ulee abbaa tokkoo qabatteetiin ceete gaafa namni ulee kan si harkaa fudhatee jedhati jidduu kana kuftee lafa hafteertaa jechuudha. It's very simple, it's very easy guys. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Kanaaf waan biraa isiniin hin jedhu. يا شمرتين لا بوفي أجيل استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الأبدوسي متى كسنا باللساجرة يا ده لقى ربي سنينجل أنا وان برا سنينجل جارت لا أما كنا مي أبدوسي كنا مي كاتو جزء في ده صورة كنا سنة فوت بوست كذي قولوا جزء في ده سنة فوت بوست كذي مي كم تويو أبدوسي كنا هو فده هاتو اللي متكلم فوت أخجل هو مفيد هاتو أن مطبق أبدوسي كنا هي مو أبغى أبدوسي أكون قافة جريني كذا أردت هم كني سو كنيا كسو كم متى سنيا توتاي قافة نفر ده يكون سيرك دعوة في تيا ماكينة بكمله سنة تاكبر قرنا ده بيسود أفرقو قرنا ده بيسود أفرقو ماكينة بكمله أبدو بقافة ده بيسلم مكاكبت وان كنا تينكي قول gaafa uduba deebisas maqaa qabdaati. Seenee achi keessaa bahee jedha. Jireenya kana gaafuma tulluu diimtuu jala jirtu laalla. Gaafa gaara Kilimanjaaroo ol baate achi Kilimanjaaroo irraa gadi bu'uun is very hard. Baay'ee jabaadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Wallaahi dhugaa isin jedha. Baay'ee ulfaataadha. Anamma yookaan alhamdulillah takka yookaan waan hamtuu kan waan hadhooftuun takka narra buutee miti ni laala hiriyoota kiyyarra achi laalee dhiiratan achi laaleetiin dhiiratamtu kiiloo qabaaf dhiiratamtu kiiloo qabne beeka tamtu kaartooniidhaa fi tamtu kiiloo kaartooniin kaasu kaasaa fi tamtu kiiloo lukkuun kaaftu kaafti wallahi amma dhiirri gariin kiiloo kaartooniin kaasu tan kaasnetu jiru kana yoo jedhu ulfaatin narraa hin jenne irraa hin jenne. Anka jedhe sammuu jedhe anka jedhe qarshiin jenne sammuu jedhe qarshiin ni lufte yoo kun jiraate yoo sammuu qabaate sammuu ittiin yaadu qabaate qarshii fida. Inshallah miliyoona harkaa qabate dinquu tayyaas yoo sammuu qabaanne maal godha yaa obboleettiti. Meena him gaafa sammuu hin qabne dinquu tayyaas maal sii godha. Mee wanti si godhu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf yaa binti halaal yaa obboleettitiya yaa qaaliitiya ammas waan isin gorsu keessa yaa shamarran ta'e warroonni jireenya keessanii taphataa jirtu kan yeroo silaalan ana caala bareeddu kan yeroo silaalan ana caala agaree qabdu kan yeroo silaalan eenyuunuu siin madaalle Monaalizaan bareedduun qimamiin
Tan ammoo jireenya kan keetti taphataa jirtu. Boyfriendii ta'ee si wajji jiraadha. Sookee rakkoo hin qabu. Boyfriendii taanee akkanumatti waliin jiraanna. Maal yaa obboleettii koo? Maa taphatta qalamii qaama keetiititti? Mee maal matu qalamii qaama keetiitti si tabsiise? Bar nagayaan qaama keetiffattee nagayaan bishaan nagayaa yoo dhugdee jiraatte wallaahi ati yeroo kamiyyuu buskuuta taatee jiraattaa jechuudha. Buskuuta taatee jiraatta. Ilaa yoomii akka masqalqaba hoteela keessaa akkanatti akkasitti yoo jedhu. Si waliin akkasi jiraataa ture ka'ee gaafa inni deemee bultii biraa ijaaratee intala birootitti ilmoo dhalchee yoo jiraate yeroo inni akkasi jiraatu si maaltu sitti dhaga'amee nashiin. Mee nashim rabbii jedhe. Akkasi sirraa miiccamaa ture. Akkasi si miiccaa ture akka saamunaatitti gaafa kan lafa si kaayee deemee tabiraa jira fuudhee intala maka keetii fuudhee bultii waliin ijaaratee abbaa ilmootiif haadha ilmoo ta'anii harka wal keessa naqatanii shamba jedhanii jiraatan jechuudha. Bareeda lama ta'anii rafanii sadi ta'anii kaanii ilmoo jidduu kaayatanii gisee isaan zunnichi jedhaniitiin jechuudha. Fiiltarii kanaan bareedanii akkanatti suuraa ka'anii ati hoo yaa obboleettii koo. Gaafa nati ganaa laaliqa akka nama kophaa makiinaan bakka hamtu buuseetitti akkana zoortaa jechuudha. Akka nama makiinaan bakka badduu wayiitti gateetitti. Miskiina wallaahi. Miskiina wallaahi. Bibi ki qabeen lama qaan kan kee arabiffaan barreeffattee profaayiliin kee arabiffaasan ayyo akkas dhunga kan hojii rakkatte wallaahi ta'u rakkatte wallaahi billaahi isiniin jedhu akkasitti sitti taphataa dhaqee akkasitti sirra gangalataa dhaqee akkasitti sirra uttaalaa dhaqee gaafa inni deemeetiini haadha ilmoo ofiitiin waliini deemeetiin shamba jedhu atammoo jechuudha gaafa na teetteetiini. Ijoollee haati gattee biraa gabaa dhaqxe taate. Miskiina wallaahi. Miskiina wallaahi. Miskiina wallaahi. Wallaahi. An amma jechuudha wallaahi dhugama isiniin jedha. Osoo hanga fedhe jaaladhe. Tokkoffaa dhiira dubartii takka gadhiiftee natti dhuftu rabbiin anaaf isa dugdaaf gara haa godhu. Dhiira dubartii takka gadhiiftee natti dhuftu rabbiin anaaf isa dugdaaf gara haa godhu. Maaliif boru anallee akkatuma dhiisee deema. Diraamaa wayii wanna wayii gaafii deebii jaalalaa wayii argitanii sanatti bakkaatti OBN irratti kamoonetti beeksisaa mucayyoo takka affeerte argitanii miti. Gisee inni isii waliin duraan hin jiru haadha manaa isaa tayyal qabaa waliin duraan hin jiru hundinuyyuu akkana isa miicaa turan dhiisii siin taatu siin fayyaddu jedhaniitiin akkana godhaa turanii jechuudha. Dibbeetti rukutaa turan argitan jechuudha namni wannoo sallaltan viidiyoo sallaltan argitan baay'ee jechuudha duuba dhaabatanii dibbeetti tumaa turan. Gaafa kaan dhufanii inni gaafa talammataa tanaanis adda ba'u akkasuma dibbee qabatanii baraatanii dibbeetti tumaa turanii jechuudha. Miskiina wallaahi. Miskiina wallaahi. Wallaahi inni nama rakkataartanii bari yaa shamarran teenna wallaahi nama rakkataartanii. Inuma jireenya isin akka hafaddee bar. Hanga mataa kiyyaan baqa nama shamarran yoo jedhu keessaa isin baaseeti miti. Nama maal ta'e nama beektanii nama uffata bitachuuf baay'eetiin uffata babbareedaa qixxee dhaabate ta'e. Garanallee yoo laalu asillee garanallee dhiirumatu jira. Garanallee yoo laalu dhiirumatu jira. Garuu hunduu agattii sana waliin taru.
Agatti kana ka waltaru hin jiru. Coloqitti gadhee coloqa osoo na godhe maal ta'a ka jedhu bakka. Maal ta'a? Maaluma ta'a jedhame waykiu jedha. Waan san tura way beelloo waliin meetan na dhiisee lixa. Way beelloo waliin seera na dhiisee lixa. Wallahi billahi asaaba natti ta'a jechuudha. Miira keessaa bahi. Maaf taa'aaf hin gootan isin. Wallahi bakka hin jiraa miti. Asaaba natti ta'a. Way coloqna godheetiin hin jiraa miti. Silki chaarjiin qabne way ta'a. Yaada natti ta'a. Yaada. Asaabni mataa kana kiu na godhe. Kanaaf yaa shamarran teenna. Dalagadha. Wani isin baasu dalagaadha. Kan Kuweeti jirtu dalagadhu. Diinaarri qaaliidha. Kan Su'uudii jirtu dalagadhu. Riyaalli qaaliidha. Ammas kootu kanneen Beeruuti jirtu dalagadhu. Jireenyi qaaliidha. Doolaarri qaaliidha. Dalagadha. Wanni akka dalagaa isin baasu hin jiru. Wanni akka dalagaa isin gargaaru hin jiru. Wanni akka dalagaa responsibility isin irraa fudhatu hin jiru. Qarshii tantee qofa. Yoo qabaatte qarshii qofa kan responsibility irraa fudhatu. Qarshii tantee qofatu iyyuu responsibility irraa fudhatee si gargaara. Achiin gara kaan walaa hiriyyaa keeti, walaa geelee keeti, walaa abbaa keeti, walaa haadha keeti. Namni responsibility irraa fudhatu tokko hin jiru. Jireenya keessatti jechuudha. Dhugaa rabbii isin hin jiru. Hiriyyaa yeroo ammaallee ati garaa gabbaastee itti himtee dhuftee garaa kan kee akkanatti si qalaarti. Wayyeeffatii koo welcome qimamiitiyya. Hiriyyaan ammaallee wallaahi garaa kan kee baqasitee akkana itti himattee kaatee dhuftee deebitee garaa kan kee baqasitee akkana itti himattee kana deebitee bakka furii addaan si baasaafti. Hin jirtu hiriyyaan. Hiriyyaadha jettanii tan itti himatte keessattuu dubartiidhaaf hin taatu abate. Sii waliin taatee, sii waliin nyaattee, sii waliin dhuddee, sii waliin shishaa arsitee, sii waliin caatii qamaatee, sii waliin caffartee gaafa kaan gadi baafteetiin akkana si badhiftee takkaa takka dhiira wayya dhugaa rabbii isin hin jedhu. Takkaa takka dubartii irra dhiira wayya. Takkaa takka dubara irra dhiira wayya. Dhiira dhiyaachuu wayya dubartii dhiyaachuu. Fiddeen sitirii kan kee kan akkana badhistee akkanatti waan ati garaa jalaan uffatte as jalaan kan uffatteerti jettee si himti. Dubartiidha jechuudha. Nama dubartii baay'een sodaadha dubartii. Dhiira namaa jaaladha. Waan akka dubartii jaaladhu hin qabu. Du'ee tan jaaladha. Du'ee tan kabajja. Ani haati kan koo obboleeyyan durbaa 3 fi dhiira 2. Walumaa galatti nu nama 4 jechuudha. Shamara 4 fi dhiira 2. Ijoollee 6 jechuudha. Nama kanneen keessaa obboleeyyan dhiyaatan durbaa baay'een jaaladha. Baay'ee. Ilaa ammaa heerumanii isaan mana bultii ofii jedhatanii bultii ofii keessa jiranii garuu ilaa ammaa kana biyya baqaa kana keessa taa'ee isaaniif yaadaa jechuudha. Ofii kiyyaa guyyaa takka yaadeen beeku. Biyya baqaa kana keessa taa'ee isaaniif yaada. Maaliif? Dubartii jechuun killeedha yookaan ammoo dubartii jechuun burcuqqoodha jechuudha. Dubartii jechuun uffata adiidha. Xuriin takka sirra yoo bu'ee jedhee sirraa bayuun ni ulfaata. Dhiirri tokko taanii kee taan fuudhuu danda'a. Ati garuu heerumtee bultii keessa keettee gaafa bultii keessa baate maqaa 100 sitti bahe. Ammas ilmoo dandee takka yoo iddoo isaanuu wal dhabdee dhiiftee deemtee keessi kan kee gammachuus hin qabu. Garaan haadhaa gingilchaa garaan abbaa gindoo jedhansa. Argitanii? Gammachuus hin qabu osoo ilmoo tantee sanuutti dhiiftee deemte. Ammas keessi kan keetiif maqaan kan kee xurii. Kanaaf jecha dubartii ni jaaladha. Dubartii jibbeeti miti. Garuu jireenya kiyya keessa wanni akka dubartii na miidheen jiru. Baay'ee na miidhee dubartii. Ammas hiriyoota kan yeroo ilaaleetiin jedhu bakka dubartoonni baay'ee bismillahirrahmanirrahim. Rabbummaa waliif nu haa laaffisu. Rabbummaa waliif nu haa gargaaru. Yaa shamarran ta'een ammallee irra deebi'ee wanni isiniif himu. Ammallee irra deebi'ee wal isiniif himu. Hiriyyaa baafattan hiriyyaa akkamii akka baafattan laallataa. Hiriyyaa yoo baafattan hiriyyaa akkamii akka baafattan laallataa. Amma taree darbee dhaabattan san bakka akkamii akka dhaabattan laallataa. Waan biraa isinitti himu. Bakka akkamii akka dhaabattan laallataa. Uf qusataa, uf laallataa deema. Gaafa nan kuftan, gaafa na hin miidhamtan.
Jaalatanii yoo jaalatanii suutuma jaaladha. Akkadha jaalalli jiru boru jibbaan jiru. Argitanii maal yoo argitanii jettan dhiirri tokko gaafa jalqaba si fuudhu lubbuu koo bareedduu koo harka kan kee kan lafa sin kaa'u harka kan kee kana jechuudha. Saddeet si dhunkata saddeet kiisiin kiisi godha. Lafa sin kaa'u akka qabattootitti uffata surreen si hidhachuu barbaada. Akka manaaqiitti ija si kaayachuu fedha. Akka sa'aatiitti harka irra si kaayachuu fedha. Dhiirri tokko gaafa jalqaba si jaallatu hanga gaafa ni kaasi godhatuutitti. Argitanii garuu step by step itti faranjii yeroo waa jettu qassi baqassi qulqulaan baay'ee girtee daallecheedha. Argitanii suutuma suutaan step by stepidhaanii gaafa fuudhee mana ka gaafa fuudhee si jaalatullee lubbuu ka gaafa ni kaasi hidhatullee sa'aatii ka gaafa mannaan si gahee hanga guyyaa 3 guyyaa 4 illee bakka hin jiraa miti ati wannoo gaafa kaan dhufee namittiin fayyaa qabdii siin jedhu. Sirumatti bakka sadarkaa namitti irraati geennaan dhumatte. Ati dawalaan namitti xiyya takka dawalaara. Gaafa duraanii isa harka hin ga'in san jaalallee xiyya dawalaara maqaan kan kee maayiidha. Maayi. Onnee qabda afoodha. Maayi jedhamtee kaatee emmiidha qubee yaa kaayamtee kaatee onnee qabda. Maqaa kan kee afoo irratti. Onnee diimtutu jedha. Yookaan ammoo loobiidha. Onnee qabda. Gaafa kaan maal godha yoo fuudhee manatti si gareetiin jedhe maqaa kan keetiin si barreeffata. Yookaan ammoo lakkoofsa kan keeyyuu seetiin godha. Yoo ilmoo dhaltee itti haadha eebelu jedhee seef si godha. Miskiina wallaahi. Miskiina wallaahi. Kanaaf suuta deemaa gaafa suuta jaalattan gaafa suuta miidhamtan gaafa suuta jaalattan suuta miidhamtan. Nama tokko ilaalamee nama fiigee tulluu gubbaa gadi fiidda dhufte qarqararra yoo geette kufte akkasumaan miidhamtee kallachi kan kee kun si miidhamaa jechuudha. Si miidhama. Gaafa ammoo suuta deemaa dhufte yoo kufte hin miidhamtuu jechuudha. Anama bakka taa'e sanarra yoo kana kufe hin miidhamu. Garuu gubbaa sanirraa yoo kufe ni miidhama jechuudha. Dhageettanii? Dhageettan moo dhageenya? Ana firoo miira keessaa bahi. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Kanaaf suuta jaaladhaa, suuta miidhamtan. Suuta deemaa, suuta miidhamtan. Gaafa kana achi bammoo wannummaan isin rakkisu tokko hin jiru. Wannummaan isin dhiibu tokko hin jiru. Wannummaan isin wanna jedhu tokko hin jiru. Wallaahi dhugaa isiniin jedha. Ani dhugaa isiniin jedha. Ani isinii hiree jira kana duras. Takka miidhaa kiyyarraa isin gorsa isiniin jedhe. Argitanii? Takka miidhama kiyyarraa isin gorsa. Takka ammoo miidhama hiriyoota tiyya miidhama irraa isin gorsa. Takka ammoo haala naannoo irra jiru irraa isin gorsaa isin jedhe. Argitanii? Si haamiitu malee isii hin miidhin. Hin qodandeettee hin qotattu. Gadi baatee akka kan kee kuulii baadhattee irraan toltu. Gadi baatee akka kan kee disiroo xarattee irraan toltu. Gadi baatee akka kan kee caatii naggattee irraan toltu. Gadi baatee akka kan kee dhiiraa waliin barandaa bultee teenisii taphattee dhagaa taphattee muka waan barbaaddetti buutee hojjettee irraan toltu dubartii. Dhagitee ati yoo teenisii taphattee qumaarii nyaattee ni fayyadamta. Ati yoo gadi baatee mana shiishaa tokko keessatti shiishaa saabdee hiriyoota kan kee waliin jette namni sirraa kan fale waan biraatiif irraa kan fale namni jedhu. Isiin ammoo jechuudha. Uffata adii xuriirra bu'e taati. Mobaayila chaarjii fixate taati. Yaa kan haadha manaa qabdu. Yaa kan haadha manaa qabdu sitti balleessitee haa deemtu asii sitti hin balleessin.
yaa shamarrantii yaa dhiirota kun isinitti haa balleessitu dubartiin ittiin balleessina isin haamiitu isin miidhina yoo isin simite si biraa deemte rabbiin ati kuulii baadhattee jiraachuu dandeetta qottee jiraachuu dandeetta waan fedhe taatee jiraachuu dandeetta ati isin tun sooftiidha yookaan ammoo waan haphii laaftu wayti dubartii jechuudha. Waan akkanaa tana jechuudha. Akkana yoo goote jette hagattiisan jechuudha. Kanaaf warri dubartii miidhuudhaaf itti si erganii hiriyoonni kan kee amara caalaanii irraa nyaan itti fayyadamu. Deemtee si wajji jiraadhaaf jecha kaa'atini kaa irraa hin qabne kana kushiina arabaa keessa akkana gootee fiddeetiin sitti kennitee si biraalitti. Arganii akkana gootee fiddeetiin sitti kenniteetiin si biraalitti. Atamoo isiin irraa fuuteetiin ittiin qamaatee, ittiin caffartee, ittiin suufa uffattee, ittiin abbaa suufaa taatee, ittiin abbaa makiinaa taatee, ittiin abbaa manjafiqaadaa taatee, ittiin abbaa hiqaamaa taatee gaafa kaan deemtee isii lafa gattee deemta. Miskiina walla. Garuu ati sii miidhuu jaala argite malee jireenya kan kee keessatti akka boqonnaa hin qabne beekta. Mee nama takkaa dubartii irraa nyaatee, nama takkaa dubartiin fooqiitti ijaartee, nama takkaa dubartiin abbaa fooqii, abbaa manaa isa gootee isa biraa deemti. Kan inni gammadee jiraate naaf ta'a jira. Jira jedhee bar hin argine. Isiyyuu argitanii jiraattan ani hin beeku. An takkaa hin agarre wallaa. Nama dubartii irraa qarshii nyaatee dubartiin duroomsitee haftaamii ta'ee maqaan isaa ol bahee beekame takkaa hin agarre. Maaliif onnee isiititu boo'aa jiraata. Onnee isiititu gaddaa jiraata. Onnee isiititu cabee jira. Onnee namaa cabsiteetiin abadan wallaa hin jiraattu. Onnee namaa cabsitee abadan gammachuu takkaan hin jiraattu. Wallaahi billah. Shamarran kennallee yeroo baay'ee dalaga biyyatti san turunaa gaariidhaan. Wallaahi anaa san turunaa gaarii. Anammas akkanatti akka amma jiru kanatti du'eeti. Alhamdulillah rabbiin kiyya galanni haa ga'u. Irra naaf gaariidha. Maaliif? Osoo guyyaa takka abbaa ilmoo tiyyaatiin addan bahi. Osoo guyyaa takka heerumee jaarsa kiyyaani ni kaana hiiki jedhee namnis rabbis malaayikaan rabbiitis natti hirrifate. Addaan yoo bahee jedhu uummata kanatti dhagahu du'eeti namatti natti dhagayamu jechuudha. Ammaa nama biloo godhuu hin danda'u. Numaana ka jettu kaleessuma galgala fuuloo si godhe iyyuu si jammarra. Kanaafi jimmitti maali arrabni akkana ga'u kun? Maali arrabni akkana ga'u? Waa'ee jimmaa wallaggaa maaltu dubbate amma? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنافي ربي كل ما كنا ينجاها بوسو كل ما كنا يربي نجاها قولو قالوا مش مرة كنا الرجال هايو مراتو قرا قوت تلجلا بملا لتيلاني إذن كيسا أولا لا جلني كيسا أولا لا جلني كيسا في كيسني وفي يادا سجمني يرو أما يجود ديران ورا تورغان جرو كهورا نمالي كان ورا تورغان جر كهورا نولي أرغانا يجود كنا إيجا هورا چون كان كينو اللي جلني تاكا قولات mana takka ijaaradhu lafa takka bitadhu sangaa takka bitadhu bas horachuun kana nurraa oolaan jiru kanaaf akkasii jiraadha isinin jedha